Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafure kabajamtoota daawwattoota kiyya akkam jirtu. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya har'a odeeffannoo baay'ee nama gaddisiisuu fi akkasuma waqtaawaa ta'e tokko qabadee dhufeen jira. Namoonni chaanaalii kiyya kanaaf haarawaa taatan chaanaalii keenya kana subscribe godhuudhaan maatiin nu taasisan jecha. Egaan obboleewwan kiyya odeeffannoo har'a qabadee dhufe akkuma mata duree irratti ibsuuf yaaletti odeeffannoo baay'ee gaddaati. Obboleettiin keenya suuraa isii as gubbatti argaa turtan kuni biyya Saawud Arabiyaa irraa gara Itoophiyaa galuudhaaf osoo deemaa jirtu achuma magaalaa Riyaad Saawudii keessatti dirree xiyyaara biyya sanii keessatti lubbuun ishee dabreera. As biratti odeeffannoon dogoggoraa jiru tokko maa inni namoonni baay'een mucattiin tuni obboleettiin keenya kuni boolee keessatti duutee jira. Boolee jechuun namoonni baay'een boolee dirree xiyyaaraa hunda boolee masayaa. Dirreen xiyyaaraa hundi boolee miti. Boolee jechuun dirree xiyyaaraa Itoophiyaa kan Finfinnee jirudha malee dirreen xiyyaaraa Saawudii kan Riyaad jiru dirree xiyyaaraa Riyaadii malee boolee hin jedhamu. Kanaafuu maatiin namoota kana maatiin mucattii kana hanga ammaa hin argamne namni isii beeku hin jiru. Biyya san keessatti achumatti duute Saawudii duute boolee Itoophiyaa osoo hin taanetti dirree xiyyaara Saawudii Riyaad kan jirutti duute jechuudha. Viidiyoo kana sheer warii godha, suuraa isii sheer warii godha. Namoonni maatii isii beektan yoo jiraattan maaliif viidiyoo kana dalaguu barbaade tarii an viidiyoo kana hojjedhe namni maatii isii beeku yookaan immoo namni isii beeku yoo argame janaazan isillee taatu gara maatii isiitti galee yookaan immoo achuma keessattuu magaalaa sanittuyyuu akka iddoo xumura isii geessifamu jechuudha. Akka awwaala akka argattu taasisuuf jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya hundi keessanuu namni viidiyoo kana daawwattan viidiyoo kana sheer walii godha. Akkasuma kan viidiyoo kana sheer gochuu hin barbaanne suuraa isii miidiyaa hawaasaa fayyadamtan TikTok jira, Facebook jira. Miidiyaa irratti walii qooduudhaan janaazan obboleettii keenya kana dirqama obboleettiin keenya kun nurraa qabdu kan xumuraa akka raawwatamuuf jechuudha. Haa goonu haa bayannu. Inni biraa wanni baay'ee nama gaddisiisumaa inni yeroo baay'ee obboleewwan keenya biyya Saawudii keessatti wanti ta'aa jiru. Biyyi Saawudii kun uummata keenya kana lammiilee Itoophiyaa Oromoos haa ta'u Amaaraas haa ta'u eenyumaayyuu lammii Itoophiyaa baay'ee isii nyaattee fixeerti. Kun osoo gara Saawudii deemu bahara nyaatama. Kun immoo Yaman keessaa gara Saawudii osoo deemu barahaa keessatti gaara keessatti lubbuun isaa darbaa jechuudha. Kun immoo Saawudii osoo inni hidhamee osoo inni qabamee dalagatee waan manaa baheef hin guuttatin poolisiin Saawudii yookaan immoo shortaan isaan qabee mana isaan dararaa jira. Dararaa san keessa waggoota 4-5 dabran kana keessatti namoonni 1000 lakkaa'aman namoonni 100 lakkaa'aman mana Saawudii Riyaadii fi Jiddaan kana keessa turaa jiran. Isaan keessa akkuma hundi keessan quba qabdan bararaan hamma ta'e samoona kana jalqabeera. Har'as immoo marsaa 19ffaadhaaf lammiilee Itoophiyaa 1100 ol 1160 ol gara Itoophiyaatti galuu danda'anii jiran. Kun odeeffannoo xiqqoo nama gammachiisudha. Tahuuyyuu garuu ammas kun gahaa miti. Waan kana namoonni baay'een sagalee ta'uudhaaf iyyaa turanii irraa dubbataa jiranii ijoollee Saawudiitiif namoonni hedduun miidiyaa garaagaraa irratti waggoota dheeraadhaaf irraa dubbataa jiran. Haa ta'u garuu ana akka mataa kiyyaatti waan kanarraa hin dubbanne. Maaliif calise waan kana mootummaan qabatamatti quba qaba. Mootummaan Itoophiyaa hatta haga muummichi ministeeraan bahutti akka lammiileen Itoophiyaa 100 lakkaa'aman mana Saawud Arabiyaa keessatti kutaalee garaagaraa keessatti dararamaa jiru mootummaan quba qaba. Eenyutti akkiyuun bitaanutti galee cal'ifne malee mootummaan waan kana quba lammiileen keenya rakkataa hin jiraniif miti jechuudha. Kanaaf rakkoon ilmaan Oromoo rakkoon lammiilee Itoophiyaa biyya Saawudii keessatti gaggeeffamaa jiru kun Somaaleerraa hanga gaafa lammii Itoophiyaa taate Somaalee majijjigaa gaafa gasseentu rakkoon si mudata. Achirraa kaatee Somaalilaand dhayxee Somaaliyaa taan dhayxee achirraa Yaman dhayxee Yaman irraa gara Saawudii heddeemtu rakkoon achirraa mudata. Lubbuu baay'eetu karaa saniitti qisaaseffamee jechuudha. Eeguma seentee Saawudii seentee boodayyuu osoo ati nagayaan hafuura baafattee dalagaa wahii eegaltee dalagattee of jijjiirtee maatii kan kee waan biyya baatee xiqqoma pansartii muraasa sohillee galmaan hin gahin si qabanii madaasi darbanii jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee mootummaan maal jedha lammiilee Itoophiyaa mana san keessa jiran galchuu hin dadhabne tokkochi yoo achi as finnu tokkochi sun nama biyya jiru nama 10 qabatee deema jedhee waan kana kan akka sababa itti dhiyeessaa ture jechuudha. Kanaaf aan dhaamsi aan obboleewwan keenya qabu mumkin tarii warri mana keessa jiru sun daawwatu danda'a. Tarii immoo namni obboleessi isaa akka Saawudii deemuuf kararra jiru wahii daawwataa jiraachuu danda'a. Obboleessi keessan karaa sana akka hin deemne biyyoonni Arabaa baay'eetu jira. Saawudiin maan tunuu seeraan deemuu danda'a kanatti fakkaate yoo ishaaraa achirraan qabatin Saawudiin amma seeraan deemuu ni danda'a. Biyya Arabaa biyyoonni akka Kuweetii, Dubaayii, Oomaanii maaliin kunniin dhiirafis banaadha viizaan isaanii jechuudha.
biyya akkanaa kana deemanii dalagatu hin danda'ama si galee Saa'udii kanatti waan uummanni keenya argee bara hunda achitti rakkatuuf lubbuu osoo bar dhumaatii osoo argu rakkoo guddaa osoo argu namni tokko manidhaa keessatti waggaa 2 dararamee deebi'ee ammas achumatti itti deebi'e carraa inni qabu maa'in ammas tarii yookaan achumatti manidhaa itti rakkataa jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya Saa'udii deemuu irraa obboleewwan keenya Saa'udii deeman osoo gorsine akka karaa sana hin deemne osoo irraa of qoxxobanii baay'ee gaarii itti fakkaatan jechuu barbaade. Kanaaf obboleewwan kiyya mucaan suuraa isaa na biratti agartan kun immoo Yaasir Abdoo Guuyee jedhama. Dhalataa godina Arsii Lixaa Aanaa Dodolaati. Kamis Masheet keessatti baatii 10 ol eega bade hin jira hin du'ee isaa maatiin quba hin qabani hin hidhamee dalagataa jira. Wanni maatiin irraa quba qabu tokko hin jiru baatii 10 jechuudha. Haadhaaf abbaan isaas maatiin isaa guutuun sagalee hin dhageenye maatiin iyyaafannoo irra jiranii tarii namoonni suuraa kana agartanii kabeeta yoo jiraatte mucaa kana maatiin isaa barbaadaa akka jiran maatiidhaan wal qunnamsiisuu dandeettan jedhee yaada. Obboleewwan kiyya warroonni karaa Saa'udii san keessatti lubbuun isaanii dabran obboleettii keenya kan dirree xiyyaara Saa'udii Riyaad jiru keessatti lubbuun ishee dabaletti rabbiin rahmata siif haa godhu. Hunda keenyayyuu nama biyya namaa keessa jiru rabbiin nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Wanti guddaan maali biyya namaa namni mana isaatii gaafa bahu namni tokko hin du'a jedheen bahu. Namni tokkoyyuu duuti akkuma yerootti hin beekna hundi keenya namni tokko har'a nagaa deemuu danda'a boriin du'a. Hin beekamu sun. Garuu namni hundi gaafa biyyaa bahu dalagadhee jijjiiramee tarii immoo tokko maatii isaas gargaaree of bira dabaree namni tokko gaafa biyyaa bahu of bira dabaree maatii isaa fa'a gargaaruuf yaada biyyaa baha. Isin galee. Sun hundi hafee immoo rakkoo meeqa keessatti dararaa meeqa lubbuun isaa ka dabarte hunda isaaniitu rabbiin rahmata isaaniif haa godhu. Akkuma hundi keessan akka agartan torbaan dabre keessa immoo lammiilee Itoophiyaa baay'een isaanii Yamanii irraa gara Itoophiyaa galuudhaaf osoo deeman dooniin garagaltiin lubbuun isaanii galaafatamu hedduun keessanuu hin beekani hundi isaaniitiifiyyuu rabbiin rahmata haa godhuu fi rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu obboleettiin sanas rabbiin rahmata haa godhuu fi akka agartee awwaalcha argattus asumaan rabbiin haa gargaaru jenna. Egaan kabajamtoota daawwattoota kiyya namoonni hamma xumuraatti nafaan turtan aga xumuraatti waan dhaggeeffataniif galatooma walfaandaa isin jira akkasuma chaanaalii kiyya kanaaf haarawaa warri taatan subscribe godhuudhaan deebinee walitti dhufnee jirra. Yeroo dheeraa booda waggaa 1 fi 6 ol eegadda turreanis YouTube kanarraa eegabadee deebi'ee nan dagatinaa irraanfatinaa YouTube kana like subscribe godhuudhaan nafaan turaan isin jira galatooma ulfaadha.